Magaalaa Adaamaatti kutaan magaalaa Abbaa Gadaa qaamolee raawwii hojii bara 2018 keessatti milkaa'ina olaanaa galmeessaniif beekamtii kenne. Saganticha irratti hooggantoonni magaalaa, kutaa magaalaa fi aanaalee, abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee akkasumas keessummoonni waamichi taasifameef argamaniiru. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa Injiinar Naannoo Masqalee mootummaan jijjiiramaa imala badhaadhinaa milkeessuuf hojjechaa jiruun akka kutaa magaalichaatti bu'aawwan hedduun argamu kaasanii milkaa'ina raawwii hojii bara 2018 argame karoora of danda'u bara 2019 milkeessuufis caasaaleen mootummaa fi hawaasni kutaa magaalichaa kutannoo agarsiise cimsee itti fufuu akka qabus dhaamaniiru. Humni murteessaa fi inni ijoon humna maatii jechuudha. Maatii badhaadhinaa hundeessuudha. Inni guddinni taasisee jiru humna mootummaati. Inni biraammoo humna walooti. Humna waloo sirna mootummaan keenya hundeesse tajaajilamummaa gaachana sirna mana murtii aadaa buusaa gonofaa kaasuu ni danda'ama. Kanaaf humnoota kana hoogganuun, qindeessuun, karaa qabsiisuun, hojjechiisuun gaheen isin baatan waan ta'eef, gaheen isin baatan guddaadha waan ta'eef uummanni keenya, hooggansi keenya galatoomaa ulfaadha isinii jechuun barbaada. Itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Adam Faqoo jijjiirama gama siyaasaa fi dinagdeen dhufe keessatti gaheen qooda fudhattootaa olaanaa ta'uu himuun sirni beekamtii fi raawwii hojii waggoottan 5 darbanii keessatti gama misoomaan, dinagdeen, siyaasaanii fi kanneen biroon argame irratti jajjabeessuu fi hojiiwwan karoora of danda'u bara 2019 keessatti xiyyeeffannoo argachuu qaban irratti abbummaan akka baataniif ta'uu dubbataniiru. Waggaa 5 dabree guutuu kan itti yaadan kan bara dhufuu 2019 qofa odoo hin taane kan bara waggoottan 5 itti aanuu kan itti karoorsun waan ta'eef waan gabaabaa walitti himu, wal dhageeffachuu, fudhannee sammuu qabannee ittiin deemu, badhaafni kunillee jajjabeessan kunillee hiikkaasa waan qabuuf isa jiddu galeessa kan godhatame akka ta'e sagantaan kun beekamuu sarara jiraata. Waggoottan 5 dabran keessatti karoora xiiqii jennee baafannee hojjechaa turre. Xiiqofne, kutanne, gaabbine hojjechaa turre. Bara kana keessatti garuu karoora of danda'uu jedhama. Karoorri of danda'uu kun maqaan isaas adda, gochi isaas adda, raawwiin isaas adda. Ufaa dandeenyu akka dhuunfattis, akka biyyaattis, akka sabaattis waan guddaa waan ta'eef waan adda isa taasisa. Qooda fudhattoonni milkaa'ina kana keessatti shoora olaanaa baatan gama isaaniin karoora qabamee qindoominaa fi harcaatii tokko malee hojjechuun badhaasaaf dhaqqabuu himanii beekamtiin kennames kan isaan onnachiise ta'uu dubbataniiru. Kanatti fufsiisuuf karoorri bara kana qabame akkuma naannoottis akka magaalaa keenyattis karooran bara darbeerraa adda karoora xiiqii jedhamee beekama ture bara darbe. Bara kana immoo karoora of danda'uuti akkaataadhuma amma qabame kanaan karoora keenya milkeessuudhaaf karoora baafannee hanga nama dhuunfateetti itti gallee jirra. Beekamtii kenname keessaa badhaafamaa guyyaa har'aa ta'uu kiyyaaf gammachuu guddaan natti dhagamaa jechuudha. Kanaaf badhaafamaa ta'uu qofaa miti hojiiwwan bara 2018 hojjetaman raawwii isaaniitiin madaallii gaggeeffameen hojiin keenya akkuma seektaraattu, akkuma waajjiraattu sadarkaa olaanaadhaan waan raawwatameef hojii raawwii waajjirichaa sun immoo bu'aan ittiin madaalamu ogeessanii jechuudha. Kanaaf waa ogeessi hojjete sun bu'aa waajjira kanaa ta'a waan ta'eef karoora hojii hundumaatiin of danda'anii abboomsanii qaama jala jirus manaajimentis hojjetaa jala jiru abboomsanii hojii kana bifa addaa bifa bara 2019 jiru sanarraa jijjiirame olaanaan dhufee irratti hojjetamuuf qophiis kan goone ta'uu isaatii karoora keenyas kan baafanne ta'uu isaatii jechuudha. Beekamtiin kun waajjiraalee, dhaabbilee dhuunfaa, dhaabbilee amantaa, abbootii qabeenyaa, caasaalee nageenyaa fi qooda fudhattoota adda addaa milkaa'ina hojiilee misoomaa fi nageenyaa bara 2018 keessatti shoora baataniif kennamee jira.